waanuma keeyyaadha. Ganni, thank you, thank you. Akkan. Tapi kau round together. Masya Allah. Ganni dia ulfadu habibti, thank you. Bakka gafa Dubai dumu. Ama di masih tu fide du fadire tiyara wari ku wari du. Aku manfaat wallahi. Dabli para negara kun kabu. Sapat. Sadim bayi sawante fammalle nuti mungkin jara dursum mala. Wan kaban fita jiru abdi ko ta. Abenyi dubarti bar yo akkam miliyeenara yoo taatelle barachin baatuni. Amma asii wadiri tokko push godhe numatu caalaan. Abaaboo afur qofa nu gaafate. Ay, si dursi dedis. Tapi gora ora tapi kana malee xiqqasha mushkilaa ka fidaan. Arifan? Ililli ganni miira keessa bayi koi wait ganni follow naa godhaa jiran. Ganni thank you ililli kan naa yoon. Namni lamaan sadii ililli kan naa warin kenneen ililli. Yoo jarri irraa fagaachuu argitan. Liyyuu galatoo milfaadhu siin jennee bar doktor wallahi siin jennee bar. Namni lamaa ililli kan nam tokko namni biraa namni Musa thank you. La liji yaasu malee maqaan maallee waan mun danda'u barka miira keessa gadi. Ganni daabana mudamni. Ganni miira keessa jirti bannaa taachuu maal abbaa kiyyataa jira. Miira keessa galanii tun banamin kennanii bar. Silaa yoo kana eessa jirra beektaa? Akkuma aarsi tatti isaan miira keessa galan. Komiti. Amma terepiliidhaam. Amma sadii ammoo jara moona. Eeywa. Daagim thank you. Dhaqqabne bira taruu kaane kaya dabbii bira kai firan qabdu. Sadiin baay'isaa bar amma silaa sadiin baay'isa ture bar. Abaaboo isin turtanitti wallahi sa'aatiin nu jalaa tureeti ijoolleen kan ko sa'aatii malee kennan malee silaa yoo kana eessaaf eessa jirra bar. Daagim ganni thank you. Ati firan qabdu dhisi haadha seera. Namni tokko nama si beeku qabdu biyya Faranjii kana, Awustiraaliyaa, Ameerikaa, Kanaadaa kana. Habibi nu kennan hin agarre. Hin agarre. Rakkoon qabu. Jeneraal Mangistii galatoom ulfaadhu. Habibi kuno as ollaa kan keenya taa'ee takkana sin garafaadha. Fagaanne sin jala. Jeneraal galatoom ulfaadhu. Habibi sin jedhe bar dubartiin hanga feete utaaltullee kan koosilaa lolaa waaqaa. Wama takka galman geessu ofumarratti argine bar. Kanatti bakka galatoom ulfaadha. Jeneraal kan koo mataarra na jirta galatoom ulfaadhu. Maal mataa tarree doktor amma kam sinii wayi? Amma karaan nu harkaa badeera. Bakka waluma maa carraa qabna ree. Takkaawwan waa ta'an sadiin keessa si mo'atu mala. Wanta kan mo'atu amma manni kan keenya namni kan keenya nu biraa nama 100 wayii taanee jirra. Taaptaabii nuyyuu si mo'anna nu. Mee haa ta'u kaa'eega jetta. Faamilii hundi keessan koppileekii godha taappii godha hin moona. Hin qaxaataalle. Nu amma isinirraa utaalle fagaanne bar. Daqiiqaan kun illee dhumee nu gammachiisu maa tura isaa? Kuma waan dhumee. Sekeendii demaa. Giloobiin qabdanii faamilii. Hin ta'u giloobiin. Hin ta'u giloobiin. Yoo qabaatan giiftii si haa kennan yookaanis callisanii haa ta'an. Muna galatoom. Itti himi waanan jedhee. Bakka. Yoo barbaadde haadha seenaa wajjin deemi yookaan isaas mataa isin jedhe jeneraal. Hin jiru. Tokko duwwaa hayyee. Afurii barka afur mo'ata deema. Waliigalteen gaal sadii si hafe. Sadii nama keessa yoo walqixa taa'abar. Lij Iyaasuu galatoomaa ulfaadhaa hundi kan keessanu. Faamilii hundi keessan. Yoo isin takka dhumootiin lama moone akkas walqixa saaqixaati. Taappii godhaa hundi keessan. Taaptaabii maa isin dursiti? Namni har'a tiktookii baratelee taaptaabii maa isin dursa? Amma haara waa barta achi namni isii beeku hin jiru tiktookiin ka gadaati. TikTokin kan gadaati ana haadha seenaati bar.
Okay, wali qajeele. walitti qajeele. Amma argitanii dafiidhaan baasirrattuu dabalee. Taappii godha. Ijoolleen tiyya taaptaabiin. Bakka jeneraala dhamiira keessa jira. Waa'ee jeneraal. Bakka kan kolalaa waaqa siin hin jenne dooktoratti soba seeta malee. Sii dhumate wallaan. Namni akkati miila kan kee bitaa mirgaan jijjiirtee na biraa deemtu barbaadu hin jiru bar. Sila akkam waaree feemasiin hundi kophaa deema. Dur hin jirree baasaa. Yoo baafte rakkoo maal qabare waan namni hundinti ni jajjadhaa wale dooktorri guddaan kun akka namaa ta'uun rakkoodha bar. Sin dooktora dooktor maal taatan? Akkam goonare? Galatoo maal fadha? Bakka dhiisi rakkoon qabu rakkoo miti dhiisi. Nuti as teenyeeyyuu akka waan achi jirrooti. Jeneraal waan ta'uufiiti Dubaay deemaan jirreef natti hinaaf akkaan faaxeewwan Dubaay kanneen dubbisuun barbaadu saree. Kufaanna qabeera walaa akkanitti kolfullee hin qabu. Ililli bakka kenna hin barbaadu jedhera. Qoyaa daagim qoyaa ijoolleen tiyya barsanuu osoo tirippiliin hin banamne miira keessa galtanii barra koon keessan kana. Tirippillaa ifi hodha kuwaa'uun meeqa taana beektaa? Namni biraan jiru sila namni jeneraaliin gargaaru. Jeneraal bar dhugaattu jeneraalii bar. Namni Awurooppaa kana taa'ee waggaa dheeraaf giiftii kennu kan hin arge jeneraaliin qofaan. Tirippil. Kanuma dhugaati jegna. Dhugaattu. Ay sii dhumate dooktor wallaahi sii dhumate bakka. Ay jeneraal galatoo. Ganni thank you. Kabii Hidhatteemaa kan leebiliin kan keessiifaa guddatu hiikii kenni rakkoon hin jiru nuti waliin lollu bar. Ay jeneraal hiikii kenni leebiliin kan keessiifaa guddatu wallaahi. Kuma nama osoo arganne hin dhaqqabnaash. Maa hidhattee kennita ijoolleen illee fooloo si'aa tolchitu Toophii irratti silaalte. Hiikkadhuu kenni. Akka shamarran hin qabanneef. Rakkoon qabu. Dubartii jalaa dheessa. Okay. Liji yaasuu galatoo mulfaadhu. Hiikkadhuu kan amma silaa bar 29 gara 30 tol siqxaa hiikkadhuu kan ijoollee illee fooloo si'aa tolchanu. Badeen deemaa bakka. Egaa mo'achuu dadhabe. Maal godhaa? Badeen deemaa? Ay yoo baddee deemtellee achitti bar dubartiin illee numa jedhan malee. Qoy maqaa koo waamuu dhiisii na beekaa si beeku rakkoon hin jiru. Hin beekaa bara akka firootan saas dhufanii push godhan. Liji yaasuun maal jedhe beektaa? Maqaa kan koo hin waamin na beekaa jedhe. Rakkoon hin jiru kan akkana. Deemaa isin milkootu jedhe. Ogattee deema. Dubaay inni makoo deemuu qaba. Hundi kan keessanuu warraas jirtan mana kana fooloo tolchaa. Maal goota Dubaay inni na wajjin deemtee maal qe'ee gannee deemna nama rama. Akkoo tokko na yaadachiifte bannaati. Hajjii deemaa jedhani beektaa akaakaa fi akkoo waliin deemuuf. Qe'ee koo dhiiseen deemuun jedhan seetaa. Mani rabbii deemuudhaaf qe'ee jedhani wamti jiru hin jiru barcaatiidhumaaf buna. Kana amma yoo TV nu jala haa tanoo. Kameeraa jira biyya kana galata rabbii mana keessa jirti. Wayi biyya keenya taate biyya eegumsa qabdi. Yoo dinnichaaf shunkurtii ruuza minaamin nyaata mana bitane kan nu jala hantuun ni nyaate hoo. Eeka homa qabaan eeggatanii bar. Jiru mana keenya walla hamtuunni bar mana nama harkisaa deddeemuutti seenti malee nama intini biran dhufu bar. Maa kolfitarree ijoollee qabeenyuma homa mana jiru nama jalaa hanga guyyaan sun gootti nyaannee finna. Mana duwwaa goone deemna sila maa kolfamman. Mana kana fooluu tolchaa Oromoo Dubaay hin deemu irratti wal lolaa irraa. Adabbii fudhuun hin dagachiisini. Jeneraal atituu hiikattee kennite maal qabaaniin leebiliin kan keessii guddata uummanni fooloo si godhaa sila Toophii irra teessa. Adabbii Adabbii
Qoy adabbii amma ijoolleen kan kee achi jirtu guutuun nama meeqa si bira jira? Nama 850. Afurulaa laazimni bira iyyuu nama kuma jira maal godhu saas jala hangi kun qofti isaa bakka. Ayya warrummaan si bira jiran san guutuun isaanii dhufanii asii fooloo haa tolchan. Nama tolchuuf hin tolchine akkamii arginare? Adabbii lammaffaa. Wal dabala. Laa nuti wama kanaati amma nuti kan intine nuti lama si mo'anneerra. 70,000 haa galchan bakka nama 200 hafe. Laala nama 200 miti. Amma laabii irra jira kaasottisha amma laabii irra jira. Sirkii takkitti qaba baraan hiyyeessa mangistiiki. Ati gisee laabii seene malee na yaadattu mire. Yeroo laabii dhufe na yaadda. Kaasottisha. Kida haram wallahi. Nama okay nama 3,600 hafa. Sintu beekaa bara. La akkasii miti bara amma na biraa meeqa argisiisa seetan 66,800 jira. Doktor ijoollee kan kaasee ergi dhufanii fooloo haa godhanu. Asumaan fooloo haa godhanu bakka gaduma tuqanii. Fooloo godha. Asii maqaa isii qaqqaba fooloo godha lakkoofsa 8 kana jijjiira ishi. Yookaan adabbii biraan adabbi. Lakkoofsa 8 kana jijjiira hayyee taaptaa boruu dadhabdanii mi'a adabbii haadha seenaa fudhaa ishi. Ani taaptaatiin simmoo anni aslan nama giiftii nuu kennu ture malee. Adabbii haadha seenaa fudhaa yalla habiibochi. Fooloo godha asii qaba gadaa heerumaa qaba fooloo godha lakkoofsa 8 jijjiira yalla. Hin jijjiiramne ree amma wana. Adabbii biraa hima duraa ishiin hin jiran yaa. Ijoolleen kiyya taaptaa biyyuu godhuu diddeeba. Okay, yaani isa adabbii biraan adabaa. Kana waan intini jennee jirruu fi isin akkanumaan fooloo godha. Adabbii tokko faa dukkana keessa taa'e. Lammaffaa qucci bidiggi 300 hojjedhu. Hin hojjetta ati asi maal? Maal godhaan nuti aslan simarraa jirra adda maalee shaanii nuti aangoo firkaa qabna addaaf. Okay, hin mo'atamtu jechuudha. Adabbii laa nuti sa'aatii adabbii fudhannu hin qabnu guyyaan addaa guyyaa kan keenya. Wallahi intaloon kun dhima quuf. Ormi jaartii 4-5 fuudhee qaxaqqaxee bulchaan takkitti kana dadhabe eeshi sadaffaa. Jeneraal lakkii kadhuu kenni maaliif hidhatee kenna jeneraal? Sadaffaa maal goota sadaffaan fooloo gochisiisuudha kaa doktor sadii guutee bar. Nam tokko fooloon goone hanga ammaatti. Fooloo godhaa bakka laas faamilii qucci biliggi 300 hin danda'u. Hundi keessan. Okay. Asii 8 malatti mul'isa wallahi sagaleen seenne. Fooloo godha. Lakkoofsa 8 san jijjiirama hundi keessan kunoo jijjiiran godhan godhoo. Wallahi godhanii? Okay, abaaboo sadii. Aboo rabbi haa isin haa galfachiisu. Rabbi isin haa tattaru. Masha Allah. Thank you. Ulfaadha rabbi isin haa kabaju. Ima dadhabdan malee taaptaa billee firaa hin gootan. Masha Allah. Thank you. Ulfaadha. Aboo harki isin fooloon gootan sun keeyriin isin haa simatu harka sanii rizqiin isin haa seentu jiru. Sirriipi. Silaa taraa takka moonee gumaa baafannee bareeda ture. Maal taate kun mubaarak musammaa tokko mana keessa deemaa galteen beelofte ijaarte. Qoy sirriitti ta'e nyaadhaa fi harkina dhukkubee bannaati. Fira argannaan teessuma tolfatuu fi. Teessuma tolfatuu. Gade dura sodaatte tokkottee as baate yoom eshi.